Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan fayyaa jirtu naga keessanii naga kootisiin jecha isinis bakka jirtanitti bakka naga jiraattan isiniin jaa egaa har'as jechuudha akkuma baratamin barumsa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira garuu ammoo torban hanga isin rabadee haa dhiifama isiniin jecha rakkoo hiituu na mudatee ture kanaafi isin rabadee har'a ammoo deebi'eetiin dhufee jira barumsicha xiyya guyyaa guyyaadhaan seentanii akka hordoftan isin jecha achuma namoo warroonni haaraa taatanii viidicha kanneen argitan subscribe like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha akkasuma immoo telegiraama hoos barsiisaa Oromoo Sidolaap kan jedhu linkii isaas jala argattu chaanala Oromoofaas gada bilisummaa network Facebook ko barsiisaa Oromoo Sidolaap jedhu hunda isaatu linkii jala argachuu dandeessanii seentanii خيسان اللي ورون دبسوا فيتان كرا فيسبوكاتين اللي دبسوا دنديسوا جتشود إسا خنا هنغنا جتشامي إسا خنا هنغنا جتشا قم برمس جاتي قباب بنا نقو أتشي إسن دبر سجوشودا برمس جخيني خرادا مال خنجدو برمس جخيني خرادا فولا بالبل خينيا كأرغتان كنراتي التكتي aappii lama fayyadamuu jechuun fu'aka bifa akka nama koompitara fayyadamuutitti aappii gabbuufannee aappicha kanaan waa lama fayyadamuu dandeenya jechuudha. Waa lamaan bakka 5 kennee fakkeenyaaf feesbuukaa fi iimoo waatsaappii fi telegiraama tiwiitarii fi instaagiraamii lamaan keenyee ilaaluu dandeenya jechuudha. Al takkatti waa lama fayyadamuu dandeenya. Aappii ajaa'ibaati. chaayinaala koo kan na jalaa dhaabbatirratti isin barsiisee ture. warroonni akka tasaa hin argin jiraataniif jechaafin isiniif kaa'uuf deebi'ee jechuudha. Isa kana mee hangana jechaa gama barumsichaatti haasaa osoo walitti hin dheeressin hoggoachi isin dabarsu jechuudha. Appilikeeshinichi isii kana jechuudha. Screen launcher kan jettu kana jechuudha. Isii tana isiin tun ammoo Play Store keessaanii argattu. Erga gabbuufannee boodamee ni banna. Borsii tokkollee hin qabdu. Erga banneen booda ammoo kunooti. shortcut kan jedhu jala kanatti ni to'in hogguutu hin jenne kunoo aappii lamman akka aad godhuuf nagaafachaa jirti kanaafuu pilaasii jalqabaa takkaa'u eda'uu jalqabaa kana haa tuqu hogguu eda'uu jalqabaa kana tuqeetiin jedhe maal aappicha mobaayila xiyyaarraa takkaa'u bilbila xiyyaarraa an qabu guutuusaa naaf bana nama aappii barbaade filachuuf naa banaa jira tarii aappii baay'ee bilbila xiyyaarraa waan qabuuf ture malee isin aappii baay'ee yoon qabaatiin dafee isiniif bana. Mee haala kanaan fakkeenyaaf hogguu inni naaf baneetiin jee jechuudha naaf banee jira. Anama fakkeenyaaf hogguu inni haala kanaan naaf banee fakkeenya mee amma asitti feesbuuk haa filadhu gabaabumatti. Ayishii ammas lammaffaa aappii biraa eda'uu yoo barbaade bakka eda'uu kana tuqa. Bakka eda'uu kana hogguu tuqe ammas aappota naaf banaa jira. kuno naaf banee jira amma erga inni naaf banee ni filadha aappii as keessaa ammas reef feesbuuka filannee mi amma mee aappii biraa haa filadhu fakkeenyaaf mee amma aappii biraa haa filadhu aappiin biroo kan filadhu mee iimoo haa filadhu fakkeenyaaf iimoo beektaa filadheetiin jira achi booda maal gochuun irraa eegama seef kan jettu kana tuqa jechuudha. Save kan jedhu guutuqee amma maal naan jedhaa jira add to home screen naan jedha screen irra akka ol siibuu barbaada naan jedha add jedhaan add jedheenimi ammas yoo fedhee asitti kabiraa dabaluu fedha jechuu dabaluuf lamaan nuuf taasisin jee isin agarsiisa amma kabiraallee lamaan haga feetan si'a 3 si'a 4 kaa'uu dandeettan mee fakkeenyaaf amma add godhee isin agarsiisu mee amma fakkeenyaaf ammas GB WhatsApp yaa filadhu lammaffas haa filadhu fakkeenyaaf naa banaa jira akka viidichi hin dheerinne faga banuuf viidicha addaan dhaabaa jira reekoordii fakkeenyaaf haala kanaan hogguun naa bane GB WhatsApp filadhee jira erga GB WhatsApp filadheen booda aappicha biraa tokko itti dabala isiniin jee fakkeenyaaf mee aappii makaluu jiru ilaalee itti dabalu anama fakkeenyaaf telegiraamni koo dhufee jira mukunoo telegiraama koo itti dabalu fedhu yuutuubii itti dabaluu dandeessan fakkeenya mee amna yuutuubii itti dabaluu aappii barbaadan jechuu kanuu ofii keessanii filatan ka feetan itti dabaluu dandeessan fakkeenyaaf nama mee yuutuubii itti dabaluu haala kanaan jechuudha seef gochuu qofa erga seef godhee bifuma reefisaniin add to home screen ka jedhu kan ni tuqa add godhee jira isin bifa hedduun akkanuma inni ima deema isin erga add gootanii keessaa baana fakkeenyaaf anam waan si'a hedduu akkas godhee isin agarsiisuu barbaadeef akkuma argitan kun amma screen irratti ni argitan jedhee yaada iskiriinii gubbatti isinitti mul'ata
fakkeenyaaf kunooti GB WhatsApp fi YouTube waliin jiranii mee gadaabanu wagguu baneetiin jedhe fakkeenyaaf GB WhatsApp fi YouTube waliin jira nin banamoo hin banu kan jedhu wajjin haa ilaallu. Isa kana wagguu gadi baneetiin jedhe haala kanaan jechuudha. Naaf bana kunoo akkuma argaa jirtan gubbaa kanaan GB WhatsApp dha. Jala kanaan YouTube dha. Kunoo akkuma argaa jirtan kunooti. Jala kanaan YouTube dha. Argaa jirtan jeetii yaada. Kanaaf fakkeenyaaf wagguu waan wahii keessa galtanii yoo jiraattan duuba deebi'uu yoo barbaadan jechuudha. Isa kana yoo fayyadamaa jiraannee fakkeenyaaf anamma waan wahii keessa galee isinitti agarsiisu fakkeenya viidiyicha kana keessa seenu wagguu keessa seeneetiin jee haala kanaan jechuudha keessa seenee jira. Viidiyicha kana ammoo keessa seenee duuba deebi'uu fedhe yoo ta'e fakkeenyaaf viidiyicha kana manii ilaalaa jiraami. Torba badee ture jechuudha torban sadii akkasii ta'e. Kanaaf har'a ammoo deebi'een. Ila kuno duuba deebi'uu illee barbaade kuno akkana haala kanaan jiraami. Kunooti haala kanaan jechuudha yoo jiraate akkana baak jedhee duuba deebi'ee muluudhaan baasu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ammaan WhatsApp fayyadamaa jira jechuudha. WhatsApp fayyadamaa jiru kana jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf WhatsApp waan fayyadamaa jiruufu kunooti. Fayyadamaa jira ana mammee fakkeenyaaf salaamu alaikum jedhee haa barreessu gabaabumatti. Haala kanaan jechuudha ni erga kunooti fayyadamuu danda'a. Jala kanaan ammoo YouTube fayyadamuu danda'a. Jala kanatti jechuudha. YouTube fayyadamuu danda'a jala kanaan. Haala kanaan jala kanatti YouTube fayyadamuu danda'a. Isa kana ammoo fakkeenyaaf wagguu WhatsApp illee keessa galeemi isa osoo fayyadamaaru baak gochuu barbaade jechuudha. Baak jedhaan kunoo eessa na deebise jala qaban na deebisee jira jechuudha. Waaw ishi kalamaffaa kunoo hin dalagamu hin soba fakkeenyaaf Imo fi Facebook wajjin banee jira jechuudha. Imo Facebook bakka takkatti banee jira. Inni hoo hin dalagamoo hin dalagu kan jedhu sobaaf dhugaa ta'uu isiniif mirkaneessuu barbaada. Isin aappiiwwan barbaadan hunda gosa kanaan qooddanii bifa hedduun kaa'attanii fayyadamuu dandeessu. Fayyadamuu dandeessu kanas qabatama ta'uusaa isin agarsiisuufan kunoo gubbaa irratti meettaa kan jedhu Facebook banee jira akkasuma ammoo Imo na banee jira jechuudha. Asiin Imo fayyadamuu danda'a asiin ammoo bilbiluma takkatti bakka lama qoonnee irra jechuudha. Haala kanaan jechuudha waan qara cufee jiruuf qulfii na gaafatte haala kanaan jechuudha kunoo bifuma argitan kanaan fayyadamuu dandeenya. Asiin Facebook fayyadamaa jira kunoo akkuma gubbaa kana irratti argitan asii gadiin ammoo Imo fayyadamaa jira kunoo akkuma argitan jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan bifuma argitan kanaan fayyadamaa asii gaditti Imo fayyadamuu jira kunoo akkuma argaa jirtan. Isa kana fakkaata jechuudha. Asiin Facebook asiin Imo fayyadamuu dandeenya. Barumsichi keenya haraadhaa kana akka isinitti tolu ammoo abdiin qaba. Garuu ammoo viidiyicha gulaaltan laayik gochuu hin dagatina adaraa keessan. Isiniin jecha turtii gaarii.